Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isinin jenna ittaan suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani. Jajjabeeffadhaa laayik sheer godhu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa Itoophiyaaf liqeessitoonni ishee haala itti Itoophiyaan liqii irra jiru kaffaluu dandeessu irratti haala mijeessuuf dho'isaadhaan mariirra jiran jedhamee jira. Dabalata isaa qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti godinaalee fi zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana irratti mootummalleen injifannoo labsatuun milkaa'aa jiraachuu kan ibsoota waraanni bilisummaa Oromollee tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhataa jiruun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduu kaaba biyyattii irraa nu geetten immoo lolli hidhattoota naannoo Amaarattii fi waraana mootummaa gidduutti deemaa jiru cimee itti fufuu fi qaamota lamaan gidduutti lola deemaa jiruun gamalachiyyuu miidhaan dhaqqabu maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaa kan jiran yoo ta'u hidhattoonni naannoo Amaarallee injifannoo kan labsatanii fi mootummalleen injifannoo labsatuun akkuma jirutti ta'e wal haleelulleen itti fufee jira. Dabalata isallee qabna. Oduu biyya alaatiin Israa'eel fi Filisxeem wixinee nagaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeesse simatanii jiru jedhamee jira. Gama Hamaasiin immoo ni fudhatamoo hin fudhatu wanti jedhamu haga sila deebii hin arganne. Hamaas waan jedhee hin qabu qorannootti jira jedhee jira. Oduu kanneeniif kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun jalqaba Itoophiyaa fi liqeessitoonni ishee haala itti Itoophiyaa liqii irra jiru kaffaluu dandeessu mijeessuuf dhoksaan marii gaggeessaa jiru jedhamee jira. Itoophiyaan kaffaltii yuuroo boondii doolaara biliyeena tokko kana dura kaffaluu dadhabde akkaataa itti kaffaluu dandeessu irratti liqeessitoota waliin marii dhoksaa gaggeessaa jiraachuu Bloomberg gabaasee jira. Akka gabaasichi namoota dhimmichatti dhiyoo jiran irraa odeeffadheera jedhee gabaasetti marii liqeessitoota yookaan immoo abbootii boondii fi bakka bu'ummaa Iyyoob Takkaaliny Itoophiyaa gidduutti torbee kana Paaris keessatti gaggeeffamuuf jiru dhoksaa ta'uu fi qaamonni lamaanuu bal'ina marichaa hawaasaa fi ifoomsuu akka hin dandeenye waliigaluun ibsamee jira. Bara dabre liqeessitoonni ishee dhibbeentaa 18 akka dhiisanii fi Itoophiyaan gaafattee jala kuffisanii turuu kan kaase gabaasichi kana dura biyyoota akka Chaayinaa fi Faransaay waliin akkaataa liqii biliyeena 8.4 irra jiru kaffaluu dandeessu irra deebitee mijeeffattus liqeessitoonni dhuunfaa garuu waliigaltee dura jijjiiruuf hanga yoonatti eeyyamamoo akka hin taane dheeree jira gabaasni Bloomberg. Sagantaan kabaja torban turizimii Oromiyaa marsaan shanaffaan fulbaana 20 hanga fulbaana 22 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa turu Finfinnee hoteela Skylight jalqabamee jira. Sagantaa torban turizimii Oromiyaa kana irratti hojiileen garaagaraa ni hojjetaman jedhamee jira. Agarsiisni iddoowwan hawwata turizimii Oromiyaa ibsan ni dhiyaatu jedhamee jira. Sagantaa torbee turizimii Oromiyaa kana irratti biyyoonni Afrikaa tokko tokkos ni hirmaatu jedhamee jira. Biyyoonni Afrikaa kan akka Keenya, Naamibiyaa, Ruwaandaa, Burundii, Ugaandaa fi Jibuutii saganticha irratti hirmaatanii jiru jedhamee jira. Isaanis hawwata turizimii biyya isaanii ibsu dhiyeessanii jiru jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti akkasumas zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatii fi akkasumas waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kanarratti mootummaan injifannoo argadhe tarkaanfii fudhadheen milkaa'ee yoo jedhu waraanni bilisummaa Oromollee gama isaatiin tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatuun haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jechuudhaan beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tibbana haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura Harargee bahaa aanaa Qarsaa iddoo addaa naannaa Laangee jedhamutti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa turan irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa irratti rakkabsiisuun
Injifannoo argachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa kaleessas lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa wajjin gaggeesse irratti loltoota mootummaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Guyyaa kaleessa haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa hedduus booji'uun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isiniin kennu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Digga iddoo addaa Daaddoo jedhamutti guyyaa kaleessa fulbaana 29/2025 loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateenis hedduu hojiin ala taasisuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii Lixaa Aanaa Dugda Daawwatti har'a barraaqana humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Gujii Lixaa Aanaa Dugda Daawwaa ganda Heemaa Kishoo jedhamutti haleellaa har'a barraaqan humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 12 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee sagalimoo madeessuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe kan jedhe yoo ta'u meeshaalee hiikkate keessaa AKM'n 4 Nyororoo Abbaa Dhibbaa akkasumas meeshaaleen biroollee ni jiran jedhee jira. Mootummaan gama isaatti lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti tarkaanfii garaagaraa fudhataa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Godinaalee fi zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti humna guddaa bobbaasuun opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiraachuu mootummaan beeksisee jira. Opereeshinii gaggeessaa jiruunis itti milkaa'aa jira jedhee jira. Duula bal'aa gaggeessaa tureenis hidhattoota hedduu akka harka kennatan taasisee jira jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee lolli naannoo Amaaraatti hidhattoota naannoo Amaaraatti fi loltoota mootummaa gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Loltoonni mootummaatii fi hidhattoonni naannoo Amaaraa haleellaa walirratti raawwataniin gama lamaan irraayyuu miidhaan gahaa kan jiru ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaa jiru. Gama biraatiin immoo hidhattoonni naannoo Amaaraallee haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiraniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiranii fi lafa hedduu qabataa jiraachuu isaanii kan ibsatan yoo ta'u mootummaan haleellaa humnoota kanarratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu isaanii bakkoota qabatanii turan irraa buqqisee ari'aa jiraachuu isaa beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e har'as lolli naannoo Amaaraa kallattii garaagaraatti babal'atuun loltoota mootummaa bilxiginnaatti fi akkasumas hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti lolli cimaan har'as gaggeeffamaa oolu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Lola har'a deemaa tureen hidhattoonni naannoo Amaaraa naannoo magaalaa Bahar Daaritti haleellaa cimaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun loltoota mootummaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisuun bakkoota hedduus qabatan jedhamee jira. Haleellaa har'a raawwataniin naannoo magaalaa Bahar Daaritti kalooftee jirtu takka to'atu isaanillee maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Walumaa galatti lolli babal'ate itti fufuu maddeen odeeffannoo garaagaraa kan ibsan yoo ta'u mootummaan immoo hidhattoota naannoo Amaaraa irratti haleellaa diroonii raawwateen hidhattoota hedduu hojiin ala taasise jechuudhaan injifannoo labsatee jira. Oduu biyya alaatiin yuutuubiin pirezidaant Doonaald Tiraampiif beenyaa doolaara miiliyoona 24.5 kaffaluuf jedhamee jira. Dhaabbanni yuutuubii himannaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti dhiyeessan hordofee doolaara miiliyoona 24.5 beenyaa kaffaluuf waliigalee jira jedhamee jira. Pirezidaant Tiraamp bara faranjoota 2021 filannoo injifatamuu hordofee aangoo pirezidaantii duraanii Ameerikaa Joo Baayidaniif dabarsuuf ayyamamoo ta'uu dhabuu irraa kan ka'e Waashingtan keessatti hokkarri uumamee ture. Barii hokkarichaa yuutuubiin akkaawuntii Tiraamp ugguree ture akkasumas tiwutaraa fi feesbuukaa akkaawuntii pirezidaantii Tiraamp yeroodhaaf ugguramee ture. Sababa kanaan pirezidaantii Tiraamp loogiin siyaasaa narratti raawwatee jira jechuudhaan dhimmicha gara mana murtii fudhachuun murtoon balleessummaa dhaabbata yuutuubii irratti murtaa'ee jira. Murtee irratti murtaa'e kana hordofee dhaabbatni yuutuubii pirezidaantii Doonaald Tiraampiif beenyaa doolaara miiliyoona 24.5 kaffaluuf waliigalee jira. Feesbuukii fi Tiwutarris beenyaa mallaqaa ni kaffalu jedhamu BBC'n gabaasee jira. Oduun itti aanu Israa'elii fi Paalestaayin wixinee dhukaasa dhaabuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeesse simatanii jiru jedhamee jira.
Israa'el Palestaayinii fi aangaa'onni addunyaa wixinee dhukaasa dhaabuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeesse simachuu isaanii beeksisanii jiru. Jedhamee jira. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netaniyaahuun Waashingtanitti argamuudhaan Tiraamp waliin erga mari'atanii booda wixinee pirezidaantii Ameerikaatiin Gaazatti dhukaasa dhaabuuf dhiyaate kana simachuu isaa beeksisee jira. Aangaa'onni addunyaa Hamaas wixinee kana akka fudhatu waamicha taasisanii jiru. Wixineen gama pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin dhiyaate kunis kan of keessatti hammate dhukaasni akka dhaabbatu akkasumas lammiileen Israa'el ugguramanii Gaazaa keessatti argaman akka gadi dhiifamanii fi akkasumas lammiilee Filisxeem Israa'eliin hidhaman akka gadi dhiifaman kan gaafatudha. Filisxeem wixinee kana abdii daandii nagaatti deebisu jechuudhaan kan ibsite yoo ta'u, waliigaltee nagaa waaraa irra ga'uuf Ameerikaa biyyoota naannoo fi michuuwwan idil addunyaa wajjin akka hojjettu beeksiftee jirti. Itti dabaluunis waliigalteen taasifamu kamiyyuu deeggarsi namoomaa Gaazaa akka dhaqqabu, hidhamtoota fi ugguramtoonni kan gadi dhiisisiisu, mirga lammiilee siviilii kan eegsisuu fi kan dhukaasa dhaabsisu, akkasumas seera idil addunyaa kamiyyuu akka hin cabne kan mirkaneessu ta'uu qaba jechuudhaan yaadachiiftee jirti. Akkasumas birmadummaan Palestaayin akka kabajamu dhaabbileen Gaazaa, West Bank fi Jerusalem bahaa keessatti argaman lakkifamuu fi gibirri qabamee ture akka gadi dhiifamu gaafatteerti. Kun akkuma jirutti ta'e wixinee kana wal qabatee wantoonni hafanis hedduudha kan jedhame yoo ta'u, Hamaas immoo wixinee kana ni fudhatamoo hin fudhatu kan jedhus gaafiidha. Hamaas immoo wixinicha qorataa fi qo'ataan jira jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nuu turaa.